Ana mu'aaz namoota hanqa muraasa waliin mana kasitteenya qamoo jira. Ani yeroo sanitti qofuuf qamisa aniin taa'u jira. Kuma nama qofuuf qamisa uffadhee taa'u jiru kanatti mataan kiyya rifeensi na banaadha. Sammu mu'aaz suuraana mana keessa jirra. Mu'aaz akka filleenya taa'u jira. Suuraana kaase. Mu'aaz wallahi warabbal kaabaa suuraana kaafteen jeen. La sin kaafne jeetu machi dhaabbate. Inni garuu na kaase suuraa dabarfatee jira. Kara biraa. Inni kun nama miidiyaati nama waa tana kaasee yaada ijoolleen na dhagahameen viidiyoo san nuti namni hanqee muraasni takka ijoolluma warrumattee misirraa abbichinaa fi suuraan waliin nama dhiiraa waliin na kaasan sanii wajjin waltaaneetuman viidiyoo irraa waraabe. Micoon haati tabira teesse sun illee akka viidiyoon san waraabamutu jirtu anaaf jecha rooketii teenya boodolsi baasuunis uummata kanaa hafan qabdu warri miidiyaa kanaa amantiin qabu si waraabanii biraan taa'a waraabinaan jettee walteennaaf micoon obboleettiiti. Bira teessee waraabeenan viidiyoo. Waraabnan irra naqee maal naan jee lafaa ol kee wallaahi rooketii na waraabdee jeeqamoo jirra. Jennaaniin la an dafeetuman gabbuufadhee nama jala sheer godhadhee viidiyoo nama dhiiraa jalatti sheer godheetumaan la abbichuma suuraa waliin nu kaafamte kanaafin sheer godhan nam tokko erguu kiyya hin kakadhullee islaamallee waan hin godhe hin goonallee hin jawan amala kiyya kun. Erkadheetuman keessaa haqee laal kunu mu'aaz si waraabneenje ni shakke waan san daqiiqaa meeqaf mirtaa ta'uu dide yaani dila teenyu san hunda yaa rokkeeti wallaasi shakkutti hin jiran anje aanillee sin shakkutti hin jiran maan jaan dila wal bira teenyu san naabi mu'aaz nama citii waliit illee beeku kan citii tiyya beeka citii isaatiin beeka hanqa waliit dhufne sanitti akka faamilii wajjin jiraanne tamaam eenyuun caalaa ittiin dhalaayaa wajji qofalla wajji tabanna nyaataa dhugaatii bakka takka wajjin nyaannee dhugna qamaatiin barcaan keenya bakka takka jechuudha. Sigale ani efa guyyaa saniiti gaafan Facebook irratti ijoollee teenya wallabee fi suuraa waliin wal maxxansu jiru tokko arkuun dhabdu gaafa san suuraa posti godhee hin beekan sani lammiin bar nama baalagee fi numa hidhatti lammiin tiyya na hidhattee na tuna maratte yawwaala kiyya qabanii wamati ol baasaa oltu kanarraa wuja'anii foormaat narraa godhan ji'a lama dura yawwaala kiyya fa foormaat achi keessaate immoo nama tokkoof ergamuu suuraa viidiyoodhaa mu'aazanii hin kakadhu tasanii alaa garuu abbicha ol baase rabbiin addunyaa akhiraa haadhatiyyaa fi dhalatiyyaa wal nangarsiisi yoo islaama taatanii islaamummatti amantan quban qabu jechuun san keessallee hin jiru hanqa viidiyoon mu'aazkuttee feesbuuka kiyyaa haat godhanii akka nangartee ijoollee uummata ituu kanaatu waan kiyya kana haat godhee nama xansuun jira jee gabbee isaan kana arrabsu garteemi yookaan ijoollee lammiitiyyaa kana gaddeebi'ee arrabsuuf feesbuuka kiyya haat na jalaa godhanii waan kana irra maxxansanii suuraa nuti akka faamilii ijoolleen daansii ni taphanni beeytan biyya rabaa kan sinan eessa mirqaanii godhuun jirtu kee daansii taphatti dhalaan bakka buutetti viidiyoo akkasiisan faa gallakkisan ansa akkasiitii tasanirra babbaruuddiin qaba viidiyoo qofoon taphatti ansan ittiin qaanfatu. Garaagarummaa qabamu mu'aaz nama normaala laa hin ta'in akkana mu'aaz niin arkeen mu'aaz ilmoo namaati nama sammuun bilchaatuti nama akka nama guddaa yaadu nama guddarraa isaa yaadu mu'aaz shabaaba mu'aaz nama ammaa fedhii isaa qabachuu hin dandeenye ijoollee namni hin beekne hin jiru mu'aaz muxawwala mu'aaz sheekaa mu'aaz darasaa hin darasummas hin qabu mu'aaz dardara shabaaba tamaam.